Jira poolisa ada kita mau nanti muatin serat tu sera wan kasas jirti wani duban fide dem tu ni mali situ muati kana gurara na anjiran siwana ni sina jedani kain nana ma dan ne majin dan ne dai ma fi duga ma jina abaru miti amu manuta fi nan tole min na bena rakon kai nana ye yalla be kai bena ma la abaru je chawala tole bena inna na da abaru nan kasisina anta ya mamantan ijar argu barbada jitan an dubbadu jadisitu man na jadisitu ba ani garu daima kiyya kafayya asimbawu yo feta analli asinna hida jedina daima kiyya kafayya jirtu naga jirtu amma jakiyya argu barbada wo feta asinna hida wo feta asinna ajisa mali mana kana mbawu diti achin bayyo an inni dame ta eti daima kiyya na doftu mal fayda ma inni caaltu kanti mal taate assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kam jirtu doftota fi kabajamtota Kenya jirtu bakki jiraatani bakka sin jirtan hunda nageenya jiraatu sinin jecha adheessatti argama mana abdiiti abdii barbaachi dhufee jechuudha eda adheessa ganama kaleessa namni waa inatti meetu dhugaa otoo rafin lafta akkasitti natti baree irrafni illee bakka akkasumatti lafti illee na bari'uu didee saatiin illee natti dheeratee amma bariinaan ganamummaan hin dhufe ganamaan naan dhufe jedhu abdiin mana hin jiru gaaddiseen barriinaa bante barriinaa bannaan ol seene diiwaan ol seene maaliif mana sana illee seenu inseenu jedhee asuma ol seene jechuudha diiwaan illee banaadha waan ta'eef diiwaanuma taa'ee seegaa itti bilbilaan dhufaan jiranaan jedhe kanaafuu waan ajaa'ibaati ta'uu jiru jechuudha waan sanas abdiin oma beeka jedhee tayyaada abdiin illee harka keessaa qaba jedhee natti fakkaatu abdiin waan harka keessaa qabu natti fakkaate maaliif waan sana abdii gaafachuu dhufe hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa waan deemu kana abdiin dhaga'uu dhaba jedhee yaadu maaliif waan baay'eetu deemaa jira jechuudha natti hin dhageenye malee abdiin nafaana jira abdiin obboleessa kiyyaa waan dhageenye nan dhoksuu abdiin nafaana jiran jedhee malee abdiin illee nafaana jira chuusaa anin beeku maaliif waan baay'eetu odeeffamaa jira waan kana immoo dhaga'ee akkamitti zimminaan jedha abdiin akkamitti natti himume waan baay'eetu deemaa jira hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa har'a balaatu mana kanatti bu'uuf deema dhugumaan abdiin waan kana waan beeku waan yoo ta'e balaa mana isatti buusa jechuudha maaliif waa'ee daa'ima kiyyaati jechuudha ajjiin inni dhame malee daa'ima kiyya nama biraatu daddabarsaa jira nama biraatu dabarsee gurgurachuuf gurguratee jira jedhani nama dhugaallee miti daa'imni kee gurguramtee jirti akkanumaa fi ajjiidhaan teessisiini ajjiite malee nama biraatiin daddabarfamaa jirti daa'imni naan jedhani maaliif lafta akkatti danaa bari'uu diddee halkan isaati maleedha kan bilbilanii natti manii ati waa'ee daa'ima keetii quban qabdu ennaan immoo quban qabu poolisoota harka jira ennaan poolisoota akkasuma hajji qabanii achiin taa'u naan jedhani ani immoo abdii gaafadha jedhee dhufe abdii ganamaan naan dhufu injiroonni baay'ee jira amma immoo gaaddisee mana jirti ishiitu barriina jalaa baay'ee kaameeraa kiyya dhoksadhee isuma gaafadha jedhee as taa'aa jira inni immoo nan dhufa naan jedheera bilbilee jira kanaafuu innaan ni dhufe isa gaafadha waan gadhuma sagantaa kiyya na hordofan isiniin jedhe Salaam alaikum. Wa alaikum salaam. Kam caaltu? Fayyadu. Fayyumaan? Kam jiru? Jiruun kun keessuma jira. Masha Allah maaltu ganama asii dadha mana keenya. Ganama dhimma jabaan na fide. Qorri nu kan wajjis. Nama saati kana nagana too jiraate mana namaan dhaqu. Nageenni maal ta'e? Maal taate? Akkamitti maal taate waan deemaa jiru kan ati hin beektu moo sobdeen na gaafattaaf. Waan deemaa jiru maal wanni deemaa jiru kalaas mucaa'oo taate hiisiste. Wanni deemaa jiru maal irree kalaas. Isa hiisisuun maal faayidaa naa qaba re'ana? Faayidaa akkasiin qabe maali wanni hiisifneef. Ajjiin hidhamee achi taa'e daa'ima kiyya barbaada. Ajjiin hidhamee achi taa'edha maal faayidaa naa qabame? Maalirraa argadha yoo ajjiin achi taa'e? Faayidaa sii qaba caaltu. Faayidaa maali naa qaba? Noo caaltuu dhageeffadhu. Akkanatti hin jarjarin. Na dhageeffadhu. Caaltuu na dhageeffadhu. Yaa akii faayidaa sii qaba. Maaliif hiisisteemi? Mucaan kun adda kana boru kana iftaan kana maal jedheeti jarumallee sobaa jira waan sobaa jiruuf nullee hin beekna sii galee ati faayidaan isa hiisisteef jarri warni waajirri poolisaallee si gabbaafna daa'ima fitii jedhaanii jiranii. Daa'imni isa akka jirtu beektaa re'ee. Dhageeffadhu jedhaaranii faayidaa kana olii maal barbaaddan? Eessa jirti? Kunoo jaartii yoo taate mee caaltu nurraa gachaa dhabboo isii jaartii yoo taate kunoo ofiifuu baatee kutuu barbaadde. Asuma manuma kana keessaa yoo jecha lafa kana keessa lafa kanarraa miti ishee hakuchiisu barasteettee dhabanaa sana akkana na tumti
Baga situmte. Baga situmte ta. Baga situmte. Antumu jecha bar. Isattu meen aaree jechuuf asteetti dhabanaasaan osoo rabbummaan godhee viidiyoon sun waraabamee jira dhawee kanaan beeka dhabanaasaasin. Bishaan najjis akkana teettee bishaan najjisitti jalaa dubbachoori. Na dhagaisitti maa kun maali? Maraataa jiranii. Maraataa jiranii. Maraatan nan galchu kan isaanii nan galchu abdii. Maali? Waa'ee daa'ima kiyyaa quba qabdaa? Daa'imni kiyyaa isa jirtu quba qabdaa? Waa'ee daa'ima keetii amma maaluma si galche? Isaanuma faana jirtu. Waa'ee daa'ima keetii maaltu si galche? Eessa akka jirtu beektaa? Na dhageeffadhu. Waa'ee daa'ima keetii amma barsiin ilaallatu. Akkamitti na ilaallatu? Kan nan ilaallanne eenyu ilaallata ree? Kan siin ilaallanne warra seeraa ilaallata. Warra seeraa tokko ilaallata. Warri seeraa maali? Warri seeraa qaajjima. Na dhageeffadhu yaa akii obsiiti ati waan namni siin jedhe. Atu dhagee abdii. Maali? Warri seeraa jechitti qabatanii taa'u malee daa'imni eessa akka jirtu hin beekan. Eenyu akka daddabarsaa jiru hin beeku. Daa'ima eenyu daddabarsaa jira maal godhan daa'ima? Daa'imni gurguramtee jirti jedhan. Daa'imni jirtu. Baa gurguramte. Akkam baga gurguramte? Baa gurguramte aadi. Amma gurguramte siin jedhanii mire. Baa gurguramte. Akkam baga gurguramte? Haa gurguramtuu jedhi ka ati maali yaa akii caaltu dubbii tan. Daa'ima kiyyame ati yoo gurguramte maaltu si dhiba sila? Dura na dhageeffadhu kaa daa'imni tanteetii miti ta nama biraatii namni jedhan jiruuti caaltu. Daa'imni gurguramte siin jedhaniimi haa gurguramtuu jedhi inni akkas siin jedhisanii. Ati as gara galtee daa'imni gurguratte wanni aan olii gad xaaruuf maali jettee mucaa hidhaa ati baaftuuf hiriyoonnummaa hajjii yookaan hiriyoonnummaan jaartii isiituun as gara galaniitu daa'imti gurguramte siin jedhan si dhiiga dhaabuuf. Lakkani si gowwitti argatanii. Ani nama nu kana. Ana kan nama daa'imti tante gurguramtee mi? Alhamdulillah gurguramtu. Tabiraanii argatta kalaas haa gurguramtu. Lakki. Haa gurguramtu maal? Abdii ati qoosin ati qoosarra jirta. La qoosaa miti yoo gurguramte siin jedhanii mi? Ati qoosarra jirta. Nama qoosarra gurguran jira. Qoy daa'ima tana gurguramte eenyu kasiin jedhu eenyu abbaa gurguratee mi? Caaltume yeroo tokko waan namni siin jedhu dhagaye. Dhiiga si danfisanii si aarsanii akka sukkaarri si qabuuf jecha si dhufanii daa'imtee gurguramte suuraa mucaa mana hidhaa keetta ofii olii gaxxaarta maali siin jedhan haa gurguramtu waan jenneen. Maaliif haa gurguramtu jedha daa'ima kiyya abdii? Ati meeqalladaa jirta? Bar namni akkas siin jedhu kun daa'imti gurguramtee fi miti ka gurguramte siin jedhaaru. Maaliif ree? Haa ati dhukkubsattu. Maal dhukkubsaddan? Aariidhaan aarii amma waan taatu argaarta ati danfitee bara. Meetamaam daa'ima tante argachuuf iyyuu mucaa kana mana hidhaa keetteemi. Ishee argachuuf mana hidhaa haga inni daa'ima nama biraa daddabarsa taana maal godhanii ajjiin mana hidhaati. Haga inni dhageeffadhu haga inni daa'ima san fiduufi ajjiin achiin bahuuti daa'ima ammaa argatta daa'ima anatti hin fidu maal dhuftee nagaa bata anatti hin fidu daa'ima haadha sabboottuutti ittiin kennu jaartii ofiitti ittiin kennu fuudhee as hin fidu daa'ima waajjira poolisaatiif fidee waajjirri poolisaa fuudhee si kenna mallatteessanii lamuutu ta'a hin tuqu itti deebita hin deebu. Nyaata kennitaa fi jedhee akkasii mallatteessee sii deebisaa hin jarjariin warroonni gurgurate jedhuun suni yeroo inni gurguratu ragaa isaantu ta'eefi eenyu akkasiin jedhame ammoo. Nama bilbilaniitu natti mana borullee dhufne sitti na waan baay'ee jira naan jedhanii abdiin akkamittiin beeku akkamittiin na dhokse waan kanaa jedhani ani ganamaan si bira dhufe. Na dhageeffadhu almaarree wanni dhageeffadhu kwa amma waan gaafachuu barbaaddaa mire. Waan dhagee si gaafachuu barbaada waan ati beektu si gaafachuu barbaada. Maarree dhageeffadhu waan an beeku sitti maal. Caaltu akka amma jedhan kanaa miti. Dubbiin bakka tamma jettu kanarraa fagoodha. Mucaani daa'ima asii baasee dura waan godhee jira awwaalee jira. Amma mana hidhaatitti warri yoom fidda boruun sunillee hin dhuftu yoom fidda hadhaan sunillee hin jirtu. Yoom fidda iftaaniin sunillee hin jirtu jarallee akkasitti itti taphataaraa mire. Amma ammoo yaa kee ani waan dhagaye hunda na wannaan jedhe dura miila fageessanii turan daa'ima. Daa'imti dura miila fageeffattee turte warri amma kana dheesitti mukun kanuma dhagayan kanuma caafii dhagayan malee daa'imti miila fageeffattee jirti achumaan kutteerti moo as deebi'aartii quban qaban an quba qaba waa hunda tokko takkaan jala jira. Eessa jirti daa'imti? Dhiisi nan An bakka jirtu beektaa. dhiisi dubbii balleessuuf deemtaniisi. Dubbii balleessuuf deemtanii amma anuu cadhisin jedhee mi cadhisi daa'imti tante deemtee ima sii galti haga feete turtullee afaan kee ukkaan sadhu cadhisi warra akkasiin jedhu san alhamdulillah gurguratu jedhini. Innuu kanaaf achi keessa taa'ee boruu har'a jedha waan daa'imni gurguramtee jirtuufi. Dhiisi ati gurgurate qabaate isaan funyaan qabee yoo gurguratee irratti illee mallaqa namaa deebisee daa'ima tantee fuudhee sii fidaa
ati maaluma si rakkisi. An daa'ima kiyya fedharee akkamitti na haala rakkisuu amma danda'a? fakkeenyaaf mee atama fakkeenyaaf dhuftee daa'ima na gaafatte tama mee anama mee maa siin haa jedhu hoodhu siin jedha hoodhu mee. Laa atis isaanuma faana jirtaan siin maal goona jiisisni achi keenya maal goona achi abdiin daa'imni aadaa akkana dura gurguramteeti. akkana ifaa kootu jedhan namichi mana ibidda qabeeti akkana ifaa kootu aadaa naan isaan waliin jirtaa naan jedhaa jirtaa anumaanu. Akkuma dheengadde naan jette sana. Dheengadda maal jedhe? Otoo viidiyoo dhumaanti ilaalin natti aarte atillee asumaan no an saniif jecha sitti hin jijjiiramu an wanni si taareef dheengadda gurbaa zaalima san si bira arge jennaan gurbaa hatticha san si bira arge otoo waan hin hin argin otoo waan wanni inni keerin inni dubbatu guutuun anaanaan taatu an gurbaan zaalima san yoo arge dhiiganna danfa isa si bira arge jennaan gurbaan kun gara sharrii ammallee wannummaan atamma haasaartu daa'imti gurguramtee kanaayyuu namni haasa'u eenyu beekta Abdalla mafa biraa dhufte dubbiin inni sitti himme malee dubbiin achumaan as kaate nutu beeka Abdallaan hajjiillee quba hajjiillee seeraaf heeraa namni jala deemaa jiru halkanii guyyaa eenyuun Abdalla kabiraan jiru. Abdallaan bakka itti dhama himaatti beeka hajji kan beeku anaafsi. Si dhiisi ati waan quban qabdu ati waan bar waan sitti man qofa dubbataarta malee waan duuba kana jiru takka isaa dubbata waan duuba kana jiru quban qabdu. Ani darabne akkatti bule akkatti garaame gubachaa bule daftillee naan bariyu saatinillee naan deemu akkanumattis taa'aa buleen. Amamee ana maal atama. Eeshi bakkuma daa'imni jirtu natti man daa'ima kiyya bakka jirtu barbaade. Bakka ama waajjira poolisaa dhaqiitii waan akkana odoo kana dhaga'ee jedhiti waraqaa mudiira waajjiraatitti beesisi. Oduu akkana dhaga'ee daa'imti tiyya asin jirtu kanaaf isin sobaa jira burutti daa'ima tiyya akkanaaf iduna mallatteessa yoon jiraanne ammoo hin jirtu dhee mallatteesse anillee sabriidhaan taa'a jedhe kanuma si gorsaan. Ani jedhu akkanallee. Wallaa maal jettare? Amamee daa'imti tiyya attan eessa jirtettee? Nan beeka laa garaa istamaam garaa dhaleeti garaa si nyaattee yoo na dhufte takka rakkoon jiru mee amma daa'imti tiyya mee abdi yoo naa jettu anumaa maal siinaa jedhu. Bakka jirtu nan beekaa itti natti miidha. Bakki jiru daa'imni kan kee dhageeffadhu qaama dhugaa narraa waan taane. Moo akka gurgurateeti illee beekta. Dhageeffadhu daa'imni kan kee eessa jira mana hidhaa jira daa'imti tantee mana hidhaa jirti. Mana hidhaa jirti. Mana hidhaa jirti. Akkamitti mana hidhaa jirti daa'imni duudaa. Akkas hajjiin hidhamee naamre gaafa hajjiin gabbaa'e isiin illee baate yoon gabbaa hajjiin ofii gabbaa'uuf jecha waajjira poolisaatti daa'iman kennaa waajjira poolisii fuudhee si kennaa guyyaa san gabbaate hajjii waan namni biraa kaayee kun akkamiin fuudha caaltu. Kanuma gaafachuuf qorraan halkanii biyya san irraa kaatee. Kan daa'ima kiyya isinitti dhaga'amu. Isiniif qalbii isinitti fakkaata wanti namsi. No qalbii nu fakkaateeti miti. Qalbii nutti fakkaateeti miti. Isinitti homaa isinitti hin fakkaate. Qalbii nu fakkaate. Mee maal goona jedhe. Barbaan goonutu hin jirre. Mee maal goona jaaltu. Amma atas garagaltee inumaayyuu abdii ati yeroo daa'imti harka keessaa qabda hin jedhamu laata. Eeshi mee ajjini dhaataa ati akkamire eeshi. Daa'imni yoo laale ka gurbichaa gurbaan si godhe kun akkanumatti lafa si marsiisee hajjiin hidhaa amma hajjii hidhaa taa'utu garaa si nyaate. Laa ajjiin garaa na nyaanne an daa'ima kiyya garaa na nyaate an daa'ima kiyya qofa fedhama. Nuunirra. Ajjiirraa illee ta'ee abbaa ta'erraa bakka kaanaaf. Dhageeffadhu amma dhaqi waajjira poolisaa dhaqiiti. Kaayiree wajjumaan dhandhe. Laa dhageeffadhu naqooti situ fuudhee dhaqiiti ammoo dhatte mu'attiin seeratti nu seeraan waan kasassee jirti. Wani duubaan fiddee deemtuun maali situ mu'attii kan akkana godhaa naan jedhan si baananii. Siinaa jedhanii kan hin dhandha. Maa dhandhee maal jedhu? Dhandhee daa'imaa fi dhugaa amma jennaan dhabaru miti ammoo manuttaa fidu jennaan. Tole nannaa beena rakkoon. Kan nannaa yee. Yalla beena. Beena. Maala dhabaru jechaa oolan. Tole beena hin nannaa. Dhabaru nan qabsiisinaa an daa'imati amantaan ijaan arguu barbaadaa jettan. Ani dubbadhu calliseetu maan dhaabadha. Callisiitu dhaabadhani garuu daa'ima kiyya akka fayyaa. Asiin bahuu yoo feeta anallee asiin na hidhaa jedhina. Daa'ima kiyya akka fayyaa jirtu nagaa jirtu amma kiyyaan arguu barbaada. Arguu barbaadaa yoo feetan asiin na hidhaa yoo feetan asiin na ajjeesaa malee mana kanaan bahu hidhiiti achiin bayyoo ani deeban. Inni dhamee taa'eeti daa'imni kiyya naan dhuftu maal faayidaa dha? Kanaaf akkas jee caaltu akkamitti maal taate adamman suuraa hartaaba. Amma akkana jedhanii taatama akkasii min nannatti mi? Beena nanna. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya argitanii dhageessanii jirtanii waan abdiin naan jedhe daa'imni jirti
miila fageeffatte ammachas deebitutti malee hin jirti naan jedhe dura fageessee jiraajjiin naan jedhe ani garuu kun dhugaa natti hin fakkaatu maaliif amma moto fageeffattee yoo nama dhufteeyyuu garuu daa'imni waanuma gurguramte natti fakkaata abdiin sobuu warra nageenya kee hin barbaanne akkasi godha mallaan jedhe ani garuu kana dhugaan fedhu ani daa'ima kiyya amma abdiin uffata qayyarachuu dhaqee waajjira poolisii deeme har'aa boru keessa daa'ima kiyya arguu fedha akka ishiin nagaa qabdu arguu fedha daa'imni kiyya maal keessa akka jirtu arguu fedha yoo illee sin argisiisnu ani baqa achuma tajjifaan illee naa hin ammane ani achillee dhufu jechuudha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya maaliif ani daa'ima kiyya fedha abdiin isaa amma si faana deema jedhe uffata qayyarachuu dhaqee waliin deemne abdii faana waan hordoftaniif galatooma nagaan naa tura.